seenaa tokkoon si yaadachiisa yeroo bara Haile Sillaasee sana የገንዘብ ሚኒስቴር ከጀዳሙ ኩን ይልማ ደረሳቲ ሚኒስትሪ መሰነሞ ዱፌ ከቦደ ቀጠረሜ ቡልቻ ደመክሳቲ መቃድማ ከነ ለማመለ ኡምቱን ጅሩ ተካ ኡምቱን ጅሩ ማል ጀደኒ ይልማ ደረሳ ቡልቻ ደመሳ ኢኔሳ ጀደን አከዋን ኢሳን አለተፈኒ nami kun lamaan immoo economics degree qaban nami economics degree qabu yeroo san biyya kana keessa baay'ee miti ministry gari garuu oli hamma gadiitti saba tokkorraa qofa kasunuu mana barnoota qeesiiti bahe degree qabaachuu miti beekumsi isaa giizii dubbisuu fi afaan amaaraa dubbisuu barreessuu duwwaa akka ta'e akka sanatti ijaaramee ture isa sanatu Ethiopia akka dinnu nu godhe eega sinu diddani nus dinne jenne Oromiyaa biyya jedhamtu biyya walaba umna jenne kaane beek Ethiopia diiguudhaan har'as nami hundi nami waan akkasii kakaasu waan tokko kan inni beekuu qabu bakka durii sanattan Oromoo deebisa nami jedhu Ethiopia dhuma diiga of eeggachuu qaban waan manta taane daddarbachuu kana irratti dhuguma biyya kana jaallatu yoo ta'e of eeggachuu qaban maaliif waan biyya diiguu kun